kanuma barbaacha halkan hirribaana kaastii. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee maatii koo bira taa'een kutaa 1 hanga 12tti ergan baradhee xumuree booda carraa yuunivarsiitii seenanii barachuu argadheen yuunivarsiitii Jimmaa seeneen waggaa 5 barnoota meekaanikaal injiinaringiitiin baradheen eebbifameera. Cimina barnoota kootiif sababa kannaaf ta'ee abbaa koodha. Abbaan koo bara mootummaa dargii keessa aangoo nama qabuu fi bara isaatti aanaa keenyallee otuu gara godinaatti hin guddatiin dura bulchaa gaggeessaa nama turedha. Maarree waa hunda dura barnoota kiyyatti akkan jabaadhu akkan cimuuf gargaarsa guddaa anaatiif taasisa. Mana keenyatti hangafa taatee kan dhalatte dubartiidha. Ittaanee kan dhalate immoo anadha. Anaaf obboleettii honkoo hangafaatiin ala haatiif abbaan koo dhala gara biraa argachuu hin dandeenye. Anumaan akkana godhatanitti abbaan koo baay'ee dhukkubsatee naannoo baatii 7 hospitaalaa sireerra ciisee ture. Achiin booddee qaamni isaallee hedduu waan miidhameef haadha koo waliin dadhabiluma kanaan dhala argachuu hin dandeenye. Jireenyi waan hedduu waan haasa'anis waan hin haasofnis namatti fiddee dhufti mitiire. Abbaa koorraa rakkoo akka kanaatu ta'e. Haa ta'uutii garuu dhiirummaan kana qofaan waan hin taaneef jabaatee hojjetee hawaasa naannoo isaa immoo haala gaariidhaan tajaajilaa ture. Haati keenyi ati kanaan miidhamaadha jettee abbaa keenyarraa adda bahuun barbaanne. Gaafan sitteerumu yoo fayyaa taates yoo dhukkubsattes yoo qabaattes yoo dhabdes jedheen waadaa seeneen si waliin jiraachuu jalqabee kanan man argadhe ilmaan koo rabbinaaf eebbisnaan isaanuu wal horanii wal naaf baay'isuu jettee abbaa koo taasifti. Anaa fi obboleettii kootiin illee akka nuti guddannee of dandeenyeen gaa'ela dhaabbannee eebuu ilmaan hedduu horachuu fedhuu haadha keenyaa akka geenyu ni barbaaddi. Maarree obboleettiin koo kanaaf barnoota kutaa 9 addaan kuttee fedhii haadha koo guutuuf jecha gaa'ela dhaabbattee waggaa waggaan walirratti dahuun har'a umriin ishee waggaa 38 walii galaanis ijoollee 8 godhachuun haadha koos abbaa koos garaa geesseetti. Kanaan ol baay'achuu fedhii haadha ofii guutuun jiraaree ilmaan hamman kana deessus haa ta'uutii garuu kan guddisaa fi barnoota isheetti illee deebitee akka barattu taasistee akka xumurtuuf gahee kan godhate haadha koodha. Obboleettiin koo heerumatti seentee barnoota addaan hin kunne. Dhiibbaa haadha koo abbaa kootiin barnootatti deebitee barattee gama lamaaniin milkooftuu taatee maatii gaarii maatii bareedaa maatii wal jaallatu qabattee jiraachaa jirti. Kutaa 9 yeroon ga'u fuudha yaaduu miti sammuumti jaalalaayyuu sirriitti qalbii koo keessatti hin dhufne. Barattoota mana barnootaa keenyaa waliin fiigicha wal caalmaa qabxiif halkanii guyyaa sa'aatiin qayyabadhudha. Maatii koo bira yeroon jiru gaheen koo waa lamadha. Barachuu, kubbaa taphachuu, kubbaa miilaa baay'een jaalladha. Akkuma barnootaan bakka guddaan gaha jedhee yaadaan ture kubbaa miilaa taphadheen illee bakka guddaa nan gaha jedheen abdii qaba ture. Haa ta'uutii garuu si'a dhumaaf gareetti makameen dirree kubbaa miilaa kan hin taphadhe yuunivarsiitii Jimmaa yeroon baradhu qofa. Sanaan booddee jireenyuu mataa isheefuu akka kubbaa natti taphatte. Maalis ta'e magaala keessatti dhaladhus ijoollee dubartootaaf gaaffii jaalalaa dhiyeessuun garuu hangan barnootaan kutaa 12 xumurutti baay'ee natti ulfaataa ture. Kutaa 12 xumureen maatirikii fudheen qabxiin otoo naaf hin deebi'in ganna hundaafuu kanaan booddee ijaan ishee arguu hin danda'u gara yuunivarsiitiitti imala koon taasisaa. Yoo feete toli naanaa jettu yoo feete immoo na haa diddu nan gaafadha jedheen mucaama kutaa 12ffaa nu waliin barattu baay'een jaalladhuutiif gaaffii jaalalaan dhiyeesse. Dhiirri kan jaallachuu qabu umriidhaan isaa gadi otoo taatee bareedaadha mitire.
dubartiin kutaa 12ffaa barattu harki caalaan ishee waa hedduu kan beektudha. Dubartii qulqulluu kutaa 12 geesse argachuun xiqqoo ishee ni ulfaata. Barasaas ni beektu mitire, kanaaf wantan dubbadhu hin qabu. Mucayyoon waggaa 2 jaallachaaniin ture. Deebii isheen naaf deebiste kan nama ajaa'ibu ture. Waraqaa barreesseen si jaalladha jedheen naannoo mana isaanii riyaa koo waliin deemeen yeroo isheen manaa gadi baatu eegeen dubbiseen waraqaa xalayaa jaalalaa qabatee harka ishee keessan godhe. Dubartiin itti yaada yeroo naaf kenni jettee namaaf deebisti mitire. Haa ta'uutii garuu isheen kan koo kuni waraqata sanatti kenneen deemsuma akkas meetira 10 erga imalee booda waraqaa sana bantee ilaaltee barreeffama guutus otoon dubbisiin qabiyyee barreeffama sanaa hubattee maqaa na waamuun al takkaa kottu hinaan jettee. Anis maali yaa Rabbii ammaaf ammatti tole naan jechuuf immoo yeroo kamimmoo dubbiste moo qalbiin yaanni jaalalaa na keessa ture ishee keessattis biqileera jedheen sekeendii mayartuu sana gidduutti waan baay'ee yaadeen. Akkuma biran gaheen sadarkaa kee otoon ilaallatiin anaan jaallattee kanaaf kan geesse akkanani harma si hoosisee si guddifachuuf immoo akkan si waliin jaalala jalqabee gaa'ela dhaabbadhuu fi jettee yeroo na gaafattu naheen bitaanatti galee arrabni koos ni hidhamee. Dhugaadha umriin koo waggaa 18 guutus haa ta'uutii garuu jaalalaaf maal gochuu akkan qabu wantan beeku tokkollee hin qabu. Fuulli kiyyas fuula ijoollee fakkaata. Qayyabachuu irratti yeroo koo waan hin fixuuf qaamni kiyyas baay'ee qal'aadha. Anis si jaalladheenii waggaa 2 ol waa'ee keef riba dhabeeraa jechuun afaan koo akka nama fiingee otuman fiinga'uu naasa'ee. Kanaan isheenis sa'aatii mana jaallattetti nan gaafa ture silaayoona wal jaallannee xumurreerraa ijoollee ta'uun kee kanarratti sirraa beekamaa waan yaadde gochuun dandeessu. Wanta akkanaa keessa ana birattis ta'e dubartii biraaf hin dhiyeessinii sirraa kan bareedu barnootadha jettee naaf deebiste. Jecha gara biraa isheetti hin dubbanne irraa galagaleen waan isheen natti dubbatte riyaa kootti naasa'ee. Riyaan koos homaa rakkoon qabu abdiin kutiin yoo laphee qabaatte dubartiin hedduu jirti jaallachuu kan dandeessu jechuun battaluma na sossobee. Anaaf garuu yeroo sanatti dubartiin lapheen koo arge ishee qofa ture. Of keessatti ishee waliin haasa'aan oolaa halkan abjuudhaan natti dhufti. Gabaabumatti ishee jaalladheen addunyaa biraa keessan ture. Hangan magaala keenya keessaa bahuttis dubartiin ija kootti argamteettu ishee ture. Akka carraa ta'ee qabxiin maatrikiinis isheef hin dhufne ture. Ani garuu dipaartimentii injinaringii nagahee yuunivarsiitii Jimmaa ijoollee 4 magaalaa keenyaa waliin nu gahee Jimma deemnee barachuu eegallee. Akkan biyyatti sadarkaadhaan bahu yuunivarsiitii seeneen sadarkaadhaan bahuun xiqqoo isheetti ulfaate. Sababiin isaa immoo barattoota ciccimoo qabxii gaarii gaggaarii qabantu yuunivarsiitii Jimmaa isaan gahaa. Barataa sakamtu barataa danda'u akka ta'e barataa sakamtu immoo barataa dadhabaa akka ta'e adda baafatanii beekuun xiqqoo ni ulfaata. Hundumtuu ni qayyabata. Gaafa barsiisaan gaafatu deebii ni kenna. Akka yaada kootti sadarkaa tokkoffaadhaan daree koo keessaa bahuun hawwii koo jalqabaa ture. Haa ta'uutii garuu kuni naaf hin milkoofne. Qalbiin koo haga taate tuqamtus abbaan koo jabaadhu kan of ilaalan ijoollee akka ofii jabaatanii biratti naan jedhee ammallee jabaadheen akkan baradhuuf na jajjabeesse. Sanaanis barnoota kootti xiyyeeffadheen ammas ittiin fufee. Kanaan otoon jedhu waggaa 1 waggaa 2 jedheen waggaa 3ffaarra gahee. Waggaa 2ffaa xumureen ganna gara biyyaatti yeroon galu mucaan ollaa keenyaa baay'ee bareedduu taate tokko barnootatti illee cimtu akka ta'e barana kutaa 12ffaa akka xumurte qabxii maatirikii eegaa akka jirtu gidduu kanammoo mana barnootaa deemanii yuunivarsiitii illee akka filatan ijoolleen naannoo keenyaa haasa'uu jalqabanii. Yeroon ilaalu dhaloota isheerraa kaaseen sirriittiin ishee beekaa ture. Mucayyoo kana barnootatti cimtuu taanaan carraan yuunivarsiitii Jimmaa ishee ga'uu guddaa waan ta'eef hiriyoota isheetti siqeen waa'ee yuunivarsiitii Jimmaa gaarummaasaa itti naasaa jedheen yeroo isaan fiildii fi yuunivarsiitii guutuu gara mana barnootaa deeman hiriyoota koo waliin hin deemee. Ajaa'iba! Kaayyoo akkanaaf dubartiitti dhiyaadheen milkaa'ee galeen beeku. Har'a garuu naaf milkaa'ee
mucayyoo kanaan yuunivarsiitii Jimmaan guuchiseem bilbilas yeroo sana harkaan fudheem turtii torbanoota muraasa booddee qabxiin dhufee yuunivarsiitii Jimmaas mucaa kana ishee gaheem biyyumatti hariiroo koo jabeesseen jaalalaaf illee kan ishee barbaadu barnoota isheetti illee kan ishee gargaaruu danda'u asumatti amansiiseen durseen yuunivarsiitii Jimmaatti waamameen booddee korratti immoo isheen dhufteem kanaanis carraa barnoota staatiksii barachuu argattee yuunivarsiitii Jimmaatti barachuu eegalteem waliin baanaa waliin gallaa waliin qayyabannaa kana qofaa mitiim hanga sireen cabutti jaalala waliin eegalleem maallaqni isheef yookiin anaaf ergameera taanaan dur doormii qofa kan bullu amma garuu diidallee waliin ni bullaam barnoota keenya sin dagannu jaalala keenya sin dagannu lamaan isaa waliin oofnaam isheen baay'ee na jaallatti anis baay'een ishee jaalladhaam baa caa daa jedheen jaalala ishee irratti jalqabeem sirriittis naaf taatee sirriittis walii galleerraam ani ishee malee isheen ana malee sa'aatiitti nuti hin argamne gonkumaa hin jiru jechuun ni danda'amaam nurrayyuu darbee maatiin keenyis akka nuti jaalalleewwan walii taanee nurratti baraniiru ganna yeroo hedduu galgala baanee waliin bashannannaam akkuma daa'imni gadameessa ishee keessatti hin uumamneef of eegganna malee wanta nuti waliin hin raawwanne hin qabnu kun hundi ta'u garuu isheetu anaaf dubartii jalqabaadha malee ani isheef dhiira jalqabaa miti kabaja isheellee kan dhabde yeroo kutaa 8 barattudhaam dubartiin kabaja yoo dhabde sababuma garaagaraa dhiyeessiti mitiire akka ofii fedhii isheedhaan balleessiteetti toon taane gowwoomfamtee miira keessa seentee isheenis akkanuma nattaasofte haa ta'uutii garuu dhugaasaa durseen dhagee waan tan jiruuf badaas dhiibbaa ishee irratti hin dhoomu maarreegaa barnoonni ishee waggaa 3dhaam kan koommoo waggaa 5 turtii kana keessatti anaaf ishee kan walirraa adda baane yeroon piraaktisii yookiin immoo intarneeshiippii baatii 4 bahuu qofa naannoo biyya keenyaatti waan hin baheef walirraa adda baaneerraam sanayyuu halkaniif guyyaa bilbilaan walitti bilbilaa oollaam yeroo ta'e baay'ee ishee yaadeen dubbisuuf imala eegaleen konkolaataan nuti itti qajeellee konkolaataa biraa waliin walitti bu'ee hedduu otoo imaliin otooma wanti ta'e uumameera ta'e biyya kana maaliif hin dhufe jedheen maatii koon beeksisa jedheen isheettillee himeen isheenis naatee duubatti hin deebi'eem sanaan booddee barnoota keenya barannee anis qabxii gaariidhaan isheenis qabxii gaariidhaan bara 2006 lamaan keenyuu yuunivarsiitii irraa eebbifamneem carraa leekchararii barbaadus haa ta'uutii garuu anarraa qabxii guddaa barattoonni qaban waan jiraniif carraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti hafuun arganneem haa ta'uutii garuu yuunivarsiitii Walqixxee beeksisa baasee jennaan dorgomeen gannuman eebbifametti hojiin argadheem akkuma hojii argadhetis haala mijeeffadheen baatii onkoloolessaa irratti jaalallee koo koottu ana bira taa'iitii hojii barbaaddadhu jedheen ofitti waameen gaa'elli keenyis seera qabeessa akka ta'uuf ergan ofitti ishee fudhee booda jaarsa gara maatii isheetti ergadheem gaa'elli ulfina kabajaa fi qulqullummaa barbaada inni jedhan jecha mitiim gochaadhaam battaluma akka haadha manaaf abbaa manaa taanee waliin jiraachuu eegalletti naannoo baatii 4 booda isheen illee carraa barsiisummaa yookiin immoo leekchararii dorgomtee asuma yuunivarsiitiin barsiisutti hojjechuu eegalteem kunis carraa gaarii lamaan keenyaa ta'eem haa ta'uutii garuu wanta gaa'ela keessatti namni waliin argu anaa fi jaalalleen koo diidatti waliin barree quufne harka wal jenneerraa wanti haaraan gaa'ela keessatti nuti argine hin qabnu waliin ta'uu keenya maatiin keenya ni beeku ammas seeruma qabeessa gochuuf jennee beeksisne wanti haaraan gara biraa nu gidduutti dhalatee hin jiru anaanis ta'e isheedhaan wanti walitti nu fiiksu akka yeroo dormii keessa jiraannu waliin yeroo jirru immoo wal barbaachaaf walitti nu fidu hin jiru gabaabumatti gaa'elli nuti dhaabbanne jalqabumarraa kaasee gaa'ela qorraadhaam waggaa 3 jaalalaan waliin dabarsinus qulqullummaa keenya eeggannee walitti waan hin dhufneef wal jeequu jalqabneem keessumaa isheen immoo erga hojii qabattee booda ifaaf ifatti ati bar nam barbaachistu jettee natti himteettiim nama
Nama ajaa'iba! Gaheen dubartii haadha manaa taatee jiraattu abbaa manaa ishee kabajuu kunuunsuudha mitire. Ganamas ta'e guyyaa nyaatallee alaan nyaadhaa. Isheenis akkasuma hiriyoota isheestaa fi dubartoota waliin barsiisanii waliin diidumaa yookiin immoo mana walii dhaqanii nyaatu. Guyyaa takka dogongortee uffata koonarraa miiccitee hin beektu. Ani garuu gaafa kan koon miicu waliin hin miicaa. Booddee irratti nyaatumti manaa waan addaa ta'e yeroo natti mul'atu hundaafuu otoo nyaata nun hojjettu manaa qacarannaa jedheen gaafadheeni. Haati manaan koo eeyyee akkana wayyaa diidaas dadhabee manaas dhimma ittiin dadhabu hin qabu jettee naaf deebiste. Maatii kiyyaan haadha manaa kootti hojiin baay'ateera. Diidaa hojjettaa ooltee manaas hojjechuun itti ulfaateera. Maaloo nama hiyyeessa mana namaatii hojjechuu danda'u na barbaadaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti maatiin koo torbee tokkoyyuu hin turre mucaa amala qabeettii tokko hanga Finfinneetti naa fidanii dhufanii. Anis Finfinnee booddee gara Walqixxeetti fudhee galeen mucayyoo kana hojii tokko tokko barsiisnee nuuf hojjechuu jalqabee. Waggaa lammaffaa jalqabe yeroo ta'u daa'ima baay'ee wantan barbaaduuf haati manaan koo naaf ulfooftee nagaadhaan naaf hiikamte. Isheenis otuma daa'ima gadameessatti baattu barnoota digirii ishee lammaffaa jalqabde. Anis ishee waliin yuunivarsiitii Finfinneetti jijjiiramnee barachuu eegallee. Nama nu gargaaru manaa qabna, jireenyi nuuf bareedaadha. Kanaan daa'ima keenyas godhannee jireenyuma qorraa sanatti fufnee barnoota keenyas ani waggaa lamatti isheen immoo waggaa lama walakkaatti baratee xumurtee gara yuunivarsiitii Walqixxeetti deebinee sanaan ammas jireenyumatti fufnee. Si'a kana barnoota ishee akkuma xumurtee dhufteen hiriyaan koo na waliin barnoota digirii lammaffaa barataa ture gaaffii nanaas tokko naaf dhiyeesse. Innis akkana ture: mucaan mana keetii hojjetu baay'ee bareeddii jedhee yeroo natti dubbatu maalati immoo waan ilaalan dhabde moo jedheen deebiseefi. Innis maal jechuudha isheenis barii namaa yerootu gadi qabe malee jedhee yeroo naaf deebisu tole yoos immoo fuudhikaa nama taanaan hin jedheeni. Yeroo kanatti inni akka ani hin fuune argitaa, haala ishee hunda jaalladheeraa, akkatti daa'ima siniif qabdu, akkatti kunuunsitu, akkatti mana kee qabdu, otoo dhuguma isheen mana kee keessa hin jirtu ta'ee haati manaan kee ittoomayyuu danfistee siif kennitii jedhee yeroo natti dubbatu inni waan biraadha. Waa'een haadha manaa waa biraadha. Eeyyeen dhugaadha, mucaan kuni gaariidha, haa ta'uutii garuu hin barannee barnoota kutaa 4tti addaan kutteetti jedheen deebiseefi. Yeroo kana inni barate gaafa wal fuudhe akkam akka wal godhu siif haati manaa kee nu argisiisaa jirtu, otoon kana arguuti nama baratee fuudhaahii jedhee naaf deebise. Anis lakkii namni hundi tokko mitii yeroon jedhuuni nama hundaayyuu hin qabu. Dubartii yuunivarsiitii seentee baatee hojii qabdu kan fuudhe hunduu rakkachaa jiraa. Maallaqaan illee waanta of danda'aniif abbaa manaa isaaniif ulfina hin kennanii. Ani immoo mana kootti kabajamuu ulfina argachuun barbaada malee barnoonni ishee faayidaa naaf hin qabu, akka kee maraachuun barbaadu naan jedhe. Anaaf haati manaa koo nagaa wal dhoowwachuurra darbee torbeetti dhufeeti hiriyaan keenya kuni walitti nu araarsaa. Halkan qixxeellee ribaatii na kaastee haati manaan koo na lulti, fuula kiyya keessa na moccorti, albees yeroo natti qabateettu qabdi. Maalin jedha jireenya toon taane abidda gubannaa jedheen otoo maggaasee soba natti hin ta'u. Mindaa isheetti waan garaa ishee bitti gatii mana kiraas gatii hojjetus daa'imaaf kan barbaachisu waan hundumaa saamuu anatu guutaa. Mindaa man qabu kana qusadheen wanta na barbaachisu hin taasisaa. Kanaan otoo hin jedhu hin oolle hiriyaan koo kuni hojjettuu keenya kana ofitti fudhatee gaa'ela waliin dhaabbatee waliin jiraachuu jalqabee. Barsiisonni hiriyoota tokko taane bargurbaan sammuutu tuqameera jennee baay'eetti qoosna turre. Keessumaa hiriyoota walirraatii addan baane 4 qabna. Arfan keenyu dubartoota of danda'an fuunee waliin jiraachuu jalqabneerra. Isa qofaatu nurraa adda bahee hojjettuu mana koo hin fuudhiin booddeen rakkatta jennee otoo gorsinuu didee fuudhee. Kanaanis barnoota harka deebinee booda haadha manaa kootiin daa'ima lammaffaa naaf dahii ijoollee hedduu gochuun barbaada yeroon jedhuuni. Daa'ima lammaffaa dahuuf waggaa 7 na barbaachisaa. Hanga waggaa 7tti daa'ima lammataa hin dahu. Ishee kanayyuu yoo dandeesse gara biyyaatti galchii umrii kiyyatti fayyadamuun barbaada naan jette. Anis kuni maal
jechuudha yeroon jedhuni ani of hin danda'a atis of danda'ee jiraadhu yoo dandeesse mucaa kee fudhuutii narraa deemii erga hojjettuun mana kanaatii baatee booda mucaan kun anaaf dhukkuba mataa natti taateetii jettee naaf deebistee anis maal reeti haadha mitiiree dhala kee guddisuun sitti ulfaataayii yeroon jedhuni inni oduu durii namoota duriiti isaanuma waliin deemii geerarinaan jettee tokko lama otoo walitti deebisnu gaa'elli keenyis adda qoodamee mana murtii sin dhaqne qabeenya horannes walirraa adda qooddannu hin qabnu mucaa koo fudheen mana biraa kireeffadheen guddifachaa jiraachuun jalqabee mucaa koo waliin waggaa 2 erga waliin hin dabarsee booda hiriyaamti koo dubartii hojjettuu mana koo fuudhe suni barnoota digirii 3ffaadhaaf carraa iskoolaarshiipii gara biyya Turkii deemee anaaf immoo biyya Awustiraaliyaatii naaf argee akka carraa dorgomeen yookiin immoo appilaayi godheen nan darbe hedduus nattiin fudhanne waggaa inni gara biyya hambaatti maleetti daa'ima koo mucaa dubaraa tokkittiin qabu otoo haadha qabduu haadha kootti geessee kenneen biyya hambaa deemeen barnoota koo barachuun eegalee rabbis na gargaaree haala gaariin barnoota kiyya xumureen achumattis hojii argadheen hojjechuun eegalee kana qofaa miti lammii biyya Afrikaa gara biraa waliinis waliigaleen gaa'ilan dhaabbadhee kan nama ajaa'ibu waggaa tokko dura hiriyoonni yuunivarsiitii tokko keessaa waliin barsiisaa turre 4 ana dabalatee dubartoota baratanii eebbifaman fuunee gaa'ila dhaabbanne keessaa ana waliin 3 gaa'ila keenya diigneerra tokko kan hiriyaa keenyaa qofaatu ijoollee 3 waliin horatanii jireenya gaarii jiraachaa jiru gurbaan hojjettuu manaa fuudhee jireenyi isaallee ajaa'ibaa ijoollee 2 mucaan biyya kiyyaa deesseefiiti erga barnoota digirii 3ffaasaa biyya Turkiitii xumuree gara biyya Xaaliyaaniitti hojii argatee haadha manaasaa kanallee ofitti fudhatee jireenya gaarii waliin jiraachaa jiru dhaamsi koo waan tokko qofadha gaa'illi kitaan hundaa'ee faayidaa isaarraa miidhaa isaatu guddataa dubartoonni bara kanaa of danda'an dhiira jala buluu hin barbaadanii galii caallaan immoo inni waan biraadha diigamuu gaa'ilaa bara kanaatiif sababa guddaa kan ta'e barachuudha jedheen amman kanan amanaa haati manaan lammataa amma fuudhellee anarra miindaa isheetti galii argattu irratti ofitti amanummaa guddaa qabdi kana qofaa miti hanga umuriin keenyi dabalaa deemutti carraan qulqullummaadhaan gaa'ilatti dhufuu keenya baay'ee xiqqaachaa cubbuu fi safuuf bakki nuti qabnu baay'ee hirrachaa dhufa of danda'uun hojjechuun madda galii argachuun bareedaa ta'e otoo jiru wal kabajuu waliif ajajamuu waliif abboomamuun immoo nageenya gaa'ilaa murteessaa akka haadha manaa koo duraa halkan lolaafillee walitti kaana taanaan kuni jireenya toon taane abiddadha bifti dandeettiin barnootaa ciminni hawaasummaa keessatti qaban gaa'ilaaf faayidaa tokkoon qabu dubartiirraa yeroo kamiyyuu kan bareedu yoo argattes yoo dhabdes yoo of dandeesses yoo of danda'uu dadhabdes mana isheef dubartii ta'uudha inni dhiiraallee akkanuma dhiira ta'uutu akka dhiiraatti jiraachuutu gaa'ila nagaa godha kanaan ala garuu gaa'illi 1,000 waggaa tokko keessatti raawwateera taanaan waggaa isatti aanu baatii 6 keessatti walakkaansaa yookiin immoo gaa'illi 500 kan inni harca'u sababuma kanaanii of danda'uun akkuma gaarummaa qabu ilmaaniif gaa'ilaaf garuu balaa akkasii nutti fidaa jira jireenya keenya bittinneesseeraan dhaamsa kiyyaa ana obboleessa keessan biyya hambaarraatii bakka dogongoretti na of kolchaa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleessi keenya tokko nuuf ergeessiniif dubbisaniin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii keenyaa seenaa isaa dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafii jecha qophiin guyyaa irraaf sa'aatii kana isiniif qabadhee dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turtanitti yoo ta'e laayik sheerii fi sabskiraayib gochuun dagatinaa qophii seenaa gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan oolmaa gaarii turtii gaarii isiniif hawwa.